Dhaabbanni Jirraa Miidiyaa Niitoorkii JMN TV'n barkum lamaaf kudha lama yaada dargaggoota keessaa burqe ta'ee kan mul'ate yoo ta'u, yaadni kun hanqina akka sabaatti Oromoon hanqina miidiyaa qabuu fi hanqina miidiyaa biyyi teenya qabdu furuudhaaf keessattuu Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa giddu galeeffachuudhaan dhaabbanni kun barkuma lamaaf kudha sadi sadarkaa biiroo broadcastingii Itoophiyaatti eeyyama seeraa argatee gara hojiitti galee ture. Dhaabbanni JMN TV Jirraa Miidiyaa Niitoork barkuma lamaaf kudha shan iddoo hayyoonni aangoonni mootummaatii fi qaamoliin adda addaa argamanitti sagantaan hundeeffama isaa ifatti gaggeeffamee hojii jalqabee jira. Dhaabbanni JMN kaapitaala guddaan osoo hin taane yaada guddaan kan hundaa'e yoo ta'u, sababni kaapitaala gahaa dhabuutiin akka barbaadetti socho'uu hin dandeenye. Danqaalee fi gufuulee garaagaraa hojii keessatti nu qunnaman hunda isaa kutannoo keessa darbuun dhaabbanni Jirraa Miidiyaa Niitoork JMN TV'n sadarkaa guyyaa har'aa irra jiru kanarra ga'ee jira. Dhaabbanni JMN TV Jirraa Miidiyaa Niitoork hanqina gama maxxansaatiin jiru keessattuu miidiyaalee maxxansaa sadarkaa adda addaatti keessattuu akka sabaatti qabnu baay'ee xiqqaa ta'uun miidiyaa maxxansaa barbaachisaa ta'uun qorannoon erga mirkaneessee miidiyaa maxxansaa akka eegaluuf murteessee jira. Dhaabbanni JMN TV Jirraa Miidiyaa Niitoork miidiyaa maxxansaa kana yommuu eegalu haala mijataa hin taane keessa taa'ee yookiin haala mijataa osoo hin qabaanne qormaata garaagaraa keessa taa'ee sochii isaa jalqabee jira. Miidiyaan kun hunda keenya waan ta'eef gama hundaan haa tiksinu yoon jedhu fi akka sabaatitti miidiyaaleewwan maxxansaa qofa osoo hin taane keessattuu gama elektirooniksii miidiyaatiin hanqinoonni gurguddaan akka jiranii fi akka sabaattis hanqinoota gurguddaadha qabna. Miidiyaan lafee dugdaa biyya takkaati. Miidiyaan sabni miidiyaa hin qabne saba qaawwaa guddaa qabuu fi saba hir'uudha jedheeti yaadaan. Kanuma bu'uura godhachuun dhaabbanni Jirraa adeemsa isaa erga eegalee yookiin adeemsa seeraa erga jalqabee gara waggoota afuriitii ol lakkoofsisee jira. Haa ta'uuti dhaabbanni kun haga har'aatitti tamsaasa kallattii eegaluus baatu karaaleewwan marsaaleewwan miidiyaatii fi chaayinaaleewwan yookiin qilleensa miidiyaaleewwan adda addaa fayyadamuun sooshaal miidiyaa fi marsaaleewwan miidiyaa hedduutti fayyadamuun kallattii danda'u hundaan dhiibbaa roga hundaan taasisaati kan inni ture. Kana qofa osoo hin taane horteewwan kuush akkuma har'a asitti wal argine uummata aga'oo, uummata cunqurfamaa, saboota gabroonfachuu baran, gabrummaa jala jiran giddugaleessa godhachuudhaan jajjabeessuudhaan bira dhaabbachuudhaan uummata keessattuu Oromoo Walloo, Oromoo Warjii fi Oromoo Qimaanti yeroo adda addaatti miidiyaan kun gama danda'u hundaan bira dhaabbachaati fi akkuma har'a argitan kana mataa walitti qabuudhaaf hortee kuush hedduu tattaaffii gochaati ture. Hanqina miidiyaa gama hundaan qabnu keessattuu karaa miidiyaa maxxansaa yookiin piriintingii miidiyaatiin akka sabaatitti qabnu walumaa galatti hin jiru yoo jenne wal gaafachiisu. Dhaabbanni Jirraas guyyaa har'aa maatseetii asitti haa jalqabu malee miidiyaa maxxansaa kan akka gaazexaa fi miidiyaaleewwan maxxansaatiin wal qabatan tamsaasa isaa guyyaa 15 kan gaggeessu guyyaa har'aa ifatti jalqabee jira. Tamsaasa kana yeroo jalqabu dhaabbanni kun haalota rakkisoo fi haalota walxaxaa gama diinatiin karaaleewwan adda addaatiin jiru hedduu keessa taa'eeti. Miidiyaan kun guyyaa har'aa tamsaasa miidiyaa maxxansaa kan jalqabe. Kana qofaa miti Oromoon saba bal'aadha. Quncee wal gargaartee arba hiiti akkuma jedhamu. Alagaan gaafa miidiyaa 90 qabu, miidiyaa 91ffaa ijaaruudhaaf gaafa wal tumsu Oromoon akka sabaatitti osoo miidiyaan kumaatamaan isa barbaachisu miidiyaa gahaa dhabuurraan kan ka'e Oromoon caba hedduu keessa jira. Har'allee caba hedduu keessa jira. Ammallee miidiyaan mootummaa arfaffaadha jettee addunyaan nuuf garuu miidiyaan mootummaa lammaffaadha. Sabni miidiyaa hin qabne saba cunqurfamaadha. Saba sagalee hin qabne saba dhageettii hin qabne. Miidiyaan roga hundaan murteessaadha. Keessattuu akka sabaatitti hanqinoota miidiyaa waan muraasa kaasuu barbaada. Hanqinoonni miidiyaa gama maxxansaatiin jiran keessattuu miidiyaaleewwan karaa ogbarruu adda addaatiin bahan gariin kan nama qaanfachiisan, gariin immoo haalan bilchaatanii hayyoonni hedduun kan itti dhama'an kan gabba'uu dadhabe dhokatee jiru hanqinoota hedduu qabna jechuu barbaadetti.
caba gama hundaan qabnu kana sabni sirna jabaa qabu saba jabaadha jedhamu sirna jabaa ijaaruu danda'u miidiyaa roga hundaan miidiyaa jabaa yoo ijaarrate qofa. Kanaaf miidiyaa jabaa haa ijaaran. JMN TV qofa osoo hin taane dhaabbata maxxansaa yookiin jirraa poostii qofa osoo hin taane Oromoo akka sabaatti akka sirnaatti miidiyaa jajjabaan miidiyaan dabalataa elektirooniksii miidiyaan piriintingii miidiyaan dabalataan kanaa ol kumaatamaan kan barbaachisu waan ta'eef akka qorannee nuti JMN hundeessinee fi miidiyaa maxxansaa hundeessinetti saba kana sirna kana miidiyaa hedduu waan barbaachisuuf kanaa ol miidiyaa hedduu akka hundeessinu miidiyaa akka tumsinu gamanumaan dhaamuun barbaada waan irraa maqeef ijaaf qalbiirra na hambisaa. Amna yeroo qabsoofnu kana keessatti nu barbaachisu maali? Karaa miidiyaadhaatiin eessa jirra? Akkuma baay'ina keenyaatti miidiyaa baay'ee nu barbaachisa. Keessattuu maxxansaalee adda addaatiin hawaasummaa irratti, diinagdee irratti, siyaasaa irratti, teekinooloojii irratti eessa jirra? Akka baay'ina keenyaatiin. Kana gadi faginaan ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Kan ammoo nama bira irraa eenyu ofuma keenyaaf of ilaallee eessa jirra jennee wal gaafannee tokko tokkoon keenya waan nurraa eeggamuu qabu. Yaada, qabeenyaan waan dandeenyu hundaanuu maxxansaalee keenya jabeessuun barbaachisaadha. Kana keessa sochiin jirraa miidiyaadha. Hojii baay'ee chaanaalii adda addaa irratti maxxansaa turan. Waan Oromoo tokkomsu, waan Oromoo seenaa yaadachiisu, waan Oromoon keessaas dhufe, waan Oromoon amma keessa jiru, waan Oromoon ammoo fuula duratti yeroo deemu isa eeggatu. Maaliif namni waan dabre hin beekne waan har'a keessa jiru beekuu hin danda'u. Yaa warri beektonni siyaasaadha. Kanaaf waan dabre beeknee waan ammaan tanaatis yoo hubanne garam deemnaaleen asumarraa arguu dandeenya jechuudha. Kanaaf yeroo hunda hayyoonni keenya walitti dhufanii mari'achuun keessa alaan wal dhaggeeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Waan dhabne hin qabnu wanni hundinuu harka takkittiin dhabne garuu marii dhabne. Beektota baay'ee qabna, qabeenyaas gahaa qabna, uummatallee bal'aa qabna, baay'ina uummataatiinis hin komatamu. Garuu keessa alaa walitti dhufnee qabsoo waggaa 60 ol gaggeessineen maal arganne hagayoona maaltu nu hafe jennee gatteenyee mari'atuutu nutti hanqataa jechuudha. Kana eegalaallee wanni nu dhibu tokkollee hin jiru. Namni lamumaa takka namaan deemaa takka nama jala deema. Kana haala ka biraan jiru. Booronni waan jedhu namni namaaf deemuudhaaf if dura sodaatu. Kan nama jala deemuudhaaf if booda sodaatu. Isa ifuma keessaa baasuudha jedha warri Boorana. Maaliif ka? Namaan deemuuf if dura sodaata. Nama duuba deemuudhaafis nama jala deemuudhaafis if booda sodaata. Humaatiifuun toluu jechuu argitanii? Kanaaf namni ogummaa qabuun beekumsa qabuun dandeettii qabuun fuudhee namaan deema. Kaan ammoo isa beeku san jala deemaa jechuudha. Lamaan keessa waan jiraatin ammoo mu'aa waan qabu jechuudha. Kana tokkummaa nu barbaachisa. Tokkummaa waggaa jennu maali? Karaa dinagdeetiin tokkoomudha. Karaa hawaasummaadhaatiin wal maddii dhaabbachuu. Karaa siyaasaa immoo mirga abbaan barbaade waan fedhe deeggaruu danda'a. Dhuunfaadhaan waan fedhe hordofuu danda'a. Garuu waan waloo irratti waliin dhaabbachuudha. Oromummaa irratti, dhimma biyyaa irratti, dhimma nagaa irratti, dhimma daangaa irratti, waan waloodhaa waan nu tokkomsu irratti waliin dhaabbachuun dirqama. Fedhee miti dirqama. Kun dirqama. Malee waan fedhiidhaa miti. Kun dirqama jechuudha. Waan waloo irratti biyyi ka waliiniiti. Yaada garuu paartii fete deeggaruun paartii fete dura dhaabbachuun mirga keeti sanumaa rakkoon qabu. Ilaalcha garaagaraa qabaachuun uumaa miti. Addunyaa tokkasi jaalatee osoo hin ta'e yeroodha wanni hundinuu yeroon hin ta'e ni deemti. Walitti nu fideetiin akka gar tokko
tiluuccooyne waliin deemnu qabsoo nu taasisaa jechuudha. Kanaaf ammoo ilmaan Oromoodhaa keessa alaan kana beekanii jabaachuun barbaachisaadha ta'a. Uummata tokko kan sochoosu maali? Maddisaa hayyoota isaati. Hayyoonni keenya yeroo kamuu caalaa amma beekumsa qabaniin, dandeettii qabaniin, muuxannoo qabaniin yeroon saba isaanii bira dhaabbatanii Oromoon maal argate amna qabsoo bara dheeraa kana keessatti jechuudhaan wal gaafatanii mari'atanii itti gam tokko deebi'aniitiin diinaafis firaafis dhugaa sana mul'isan amma jenna yeroon isaaniiti. Wal malees hin qabnu. Kanaaf wal bira dhaabbachuuniif wal gargaaruun yeroo hundaa'u gaariidha. Anis carraa argadhee eebba maxxansaa jirraa miidiyaa kanarratti argamuu kiyyaaf gammachuu guddaan natti dhagahama. Kana gahuu keenyaafillee walumaa galatti akka qabsoodhaatti yoo taate as geenyaa hin jenne Finfinnee keessatti argamnee mataadhaan jiraannee jaallawwan baay'een nu biraa wareegamanii nuti immoo hafnee kan arguunu waan guddaadha jenna. Kun immoo seenaadha. Kan yoomuu dagatamuu miti. Kanuma argamsiisuudhaa jecha jaallawwan baay'eetu nu biraa wareegamee dabre. Garuu goota si biraa wareegameetiin wayitti si baasu yoon qabaatin illee biyyi takka uummanni tokko wayitti bahuu hin danda'u. Dhiiga isaaniitiin as dhufnee beeynee waltajjiin irra dhaabbannee irra walitti dubbannu kun illee dhiigaan dhufuudhaas beeynee waan arganne jabeeffachuu yoomuu barbaachisaadha. Jirraa miidiyaan fakkeenya gaariidha. Hojiin amma jalqabaati. Wanni jalqabaa nama jajjabeessa abdiis nama bulchaa kanumaaniin jabaadhaa itti fufaa jaa fayyaa ta'aa waan dhaggeeffattaniif galatooma. Irra guddaa waan hojjetamuudha deemu kuni har'a xiqqaa fakkaatu boru guddaadha. Dhugaadha. Miidiyaa yeroo jedhamu miidiyaa maalii keessa ture? Oromoon miidiyaa akkamii qabaachuu ture? Zeero dhomaa qabaachuun turre. Amnarra jirra. Amna kan ammoo jalqabarra jirra malee ganaa walakkaa gara gaammettuu siqne dhugaa dubbachuudhaaf. Saba Oromoo miliyoona 40, 50, 60 jennee irratti wal lolla lakkoofsa isaa doesn't matter. Kan lakkaa'ollee yoo hin jiraanne uummanni kun uummata guddaa akka ta'e hin hubanna hundi keenya. Lakkoofsa isaa exactly kana jennee dubbachuu baannullee. Fuulduraaf garuu lakkaa'ameetu akka herregamu gaariidha. Aagoon illee guddina guddaa qaba. Qimaantis dabalate garuu namni akka ni jiraattu kan beeku hin jiru. Akka dhokatuuf hojjetamaa ture. Sabni kun sabni Oromootis jechuu kooti. Miidiyaan jiru, miidiyaan biyyattiin qabaachaa turte tokkuma ture. Dhawaata keessa miidiyaan neetwoorkitti yeroo dhufu immoo print miidiyaa kan jedhamu kun du'aa deeme jechuudha. Kanarratti 70moota keessa Oromoon miidiyaa qabaachaa hin turre. Miidiyaan isaa maal ture? Oromoo Tuulamaa ture dhugaa dubbachuudhaaf. Gaallaa min zaffanee jedha Haile Sillaaseen. Warra giddugalaa kana kan waa sirbaan joornaalizimii isaanii beeksisan. Wama tokko siniin jedha. Yeroo Jeneraal Taaddasee Birruu ajjeefamu uummanni Tuulamaa kun guyyuma tokkotti otoo hin taane yeruma sanitti gadi ba'anii sirban. Sirbi suni maal ture? Yaa dargu maal taate leenci birruu lafa ga'e gurri addunyaa si dhaga'e jedhanii dhiichisuu jalqaban. Warra akkas jedheetoo dhiichisu sana dargiin keessaa guuree ajjeesee jechuudha. Hedduun keessan hin beektan. Ani waanan tureef xiqqaasoon ture nan beeka waan tureef hin beeka. Jechuun joornaalizimiin quuqama isaanii weelluudhaan geerarsaan bifa adda addaatiin ibsachaa turan jechuudha. እና lafni yeroo irraa fudhatame maal akka weellisaa turan ni beektu dhageessanii jirtu irra deebi'uun barbaadu. Kuni joornaalizimii seensara hin qabne waa'im saansarshiipii hin qabne kan qotee bulaan baadiyyaa keessatti weellisu ture jechuudha. Haile Sillaaseen fa'ee kana walitti guuraniiti poolisii shape up godhu yookaan immoo yoo waajjiraatillee hin dhaamsu jechuudha. Miidiyaan Oromoo kanuma turte. Lammaffaa waan barruudhaan lafa barruun qabate dhalootatti dabra. Waan weelluu riikardin ta'in garuu dabruu hin danda'u.
haa ta'u garuu giddugala kanatti dabarsaa turan walii dabarsaa turan jechuudha. Maal jechuudha miidiyaa jechuun yookaan miidiyaa jechuun quunnamtiidha. Quunnamtii uummata gidduu deemudha. Ammatti sadarkaa sadiitu jira poodkaastii fi print miidiyaa fi intarneetitu jira marsariititu jira jechuudha. Oromoon kanatti ol ba'uudhaaf dura 70moota keessa gaazexaa Bariisaa jedhamu uumuu danda'e jechuudha. Sanis maadhee adda bilisummaa Oromooti kana hojjechaa ture. Yeroo sana maal godhu turan beektu afaan Amaaraatiin waan barreeffamuuf isa sanuu dubbisuudha rakkoo guddaadha. Afaan Amaaraatiin yeroo barreeffamu warri akka hin facaane barbaadan bitanii gubuu turan magaalaa keessatti argamu. Nuti kan nutti fakkaatu Oromootu bitateetoo dhume nu fakkaachuu ture. Garuu booda akka hubannetti maasivli bitanii gubuu turan. Sunuu akka Oromoon dhaqqabneef. Innaa wanti hundinuu bifa kanaan otuu deemuu sabni guddaan kun gaazexaa takka hin qabu. Ammallee hin qabu gaazexaa takkallee. Ni qaba. Hin qabu. Addunyaa kanarratti qabaleetti gaazexaatu jira. Qabaleetti TVtu jira. Uummanni moor waan miidiyaan ta'e waan beekuuf hin gumaachaa jechuudha. Keenya kun homaa hin gumaachu. Biteellee hin dubbisu. Kush totally oral tradition irratti waan harkate malee waan dubbisuu miti. Hayyoonni Oromoo meeqatu kitaaba dubbisaa isinuu hin beektan. Mee maal jetti dubbistee jedhee naa himeedha malee dubbisuudhaaf fedhan qabu. Ijoolleen tuni hamilee kanaan otoo hin cabin amma gara print miidiyaatti deemuun isaanii immoo wama ta'ee haa ta'u jalqabneetoo ittis akka rakkannu ni beekna. Jirraa miidiyaattis rakkachuutti jiran waadaan kana dura seename hundinuu zeeroo ta'ee jira. Garuu abdii hin kutanne kanatti dabalanii bifa kanaan dhiyaachuu isaanii waan dinqisiifaman jechuu kooti. Maaliif hamileen isaanii hamilee guddaadha. Sabni kun print miidiyaa hin qabu mee haatti yaallu jedhaniiti. I think amma gaazexaan jirtu Bariisan ni jirti. Ethiopia News Agency tu baasana fakkaate. Na yeroo hedduun argine nama baatee deemuun argine. Garuu bitachuudha illee hin argine. So rakkootu jira jechuudha gara print miidiyaatti. Oromoon totally rakkoo guddaa qaba. Nuti silaa rakkoo kana dhuunfannee warra keenya warra akka Aagoo, Qimaanti fi Wallo warjillee anumaa jechuun danda'u. Warji maal warra akka eenyu fa'i qaban namoota gurguddaa ABO keessatti wareegaman ni jiraame. Namoota gurguddootu jira. So kana ennaan warjiin Oromoodha. Afaan illee wallaallee Wallo illee afaan wallaallee yoo jedhame isaan kana bifa dhaabatti gadi ba'uu isaanii hedduu gammadeen jira dhugaa dubbachuudhaaf. Ana dhiphisootuun taane Wallo afaan hin beekne hunda hammatamuu qaba. Jiruu gaarii wayyeeffachuudhaaf deemuutu qaba jechuudha. Kanaaf jirraa miidiyaan gara print miidiyaatti sectiona tokkotti gadi baheetoo wama ta'ee haa ta'u mee itti of laalla. Ittis Oromoo kana laalla. Nu bira dhaabbatamuu hin dhaabbatu kan jedhu gadi ba'uu isaanii hedduu dinqisiifadheen jira. Teesti isin godhuuf maxxansa kana baasanii kanaafuu isinis mee dargaggeessi Oromoo kun akkaataa wajjin dhaabbattan ni laalla. Na at least maxxansuma tokko artikila tokko illee ji'atti yoo barreessitan hedduun keessan hangama kiyyaan artikila tokko maybe ji'atti barreessu lamallee ni danda'a ta'a. Print miidiyaan dhugaadha. Waan tokko irratti walii galla. Print miidiyaan addunyaa gurguddaa nu dadhabee jira. Teknooloojii informationii internet irra deemutu dadhabsiisa. Yaa ta'u garuu seenaadhaafis ta'ee barruu babbareedaa barreessuudhaaf stiil gaazexaan addunyaa gurguddaan kan akka New York Times bifa adda addaatiin nima barreessu. Kanaaf hamileen cabinaa jechuu kooti bifa kanaan. Oromoon immoo print miidiyaa 5-6-20 illee qabaachuu qaba. Yoo of xiqqeessuu barbaade qofa.
irratti waa dubbisuu dadhabuu argumentiin inni godhu argumentii gartee sobaa otoo hin taane barreeffamni yeroo hunda faaktii irratti hundaa'a waan ta'eef isa kana tarkaanfachiisuu irratti cimuu qaba jedheetii yaada. Print miidiyaan bareedduudha. Waa hedduudhaaf gargaara. Kanaaf jabaadhaan jedha ulfaadha. Miidiyaan kun eenyuun akka hundeeffame akkamitti akka hundeeffame hundi keessan hin beektanii. Miidiyaa dargaggoota Oromootiin dargaggeessi biyya kanaaf bara sirnoota darban wayyaanee keessatti sodaa ture gatii kaffalee sirna kana ijaaru amma immoo diinagdee biyyaa ijaaruu keessatti miidiyaa Oromoof afaan ta'u gurra ta'u babal'isuu ijaaruu guddisuu keessatti miidiyaa kana fakkaatu maqaa moggaasa isaarraallee kan yoo ilaalle maqaa guddaa akka qabu Oromoodhaaf ka guddaa akka qabu firaafis dhaamsa guddaa diinaafis dhaamsa ergaa guddaa kan qabu miidiyaa haala kanaan dargaggoota keenyaan hundaa'ee ammas sagantaatti jalqaba hundaa'ee qofa osoo hin ta'in damee isaa babal'isaa maxxansaanii sadarkaa kana ga'uun isaa waan guddaadha. Kanaaf uummanni Oromoo miidiyaa kana sirriitti gargaaramuun hayyoonni Oromoo cinaa dhaabbachuun dhaabbata tokko hundeessuuf ijaaruun galmaa miti. Galmi kaayyoo dhaabbanni sun ijaarameef miidiyaan kun ijaarameef sirriitti beeknee hubannee cinaa dhaabbannee deeggarsa barbaachisu deeggarsa ogummaa deeggarsa yaadaa beekumsaaf faayinaansiinis cinaa yoo dhaabbate hawaasni keenya sirriitti cimee miidiyaan kun uummata Oromootiif humna guddaa ta'uu danda'a. OBN qofaan uummanni Oromoo dinagdee isaa siyaasaaf hawaasummaa isaa uwwisuun hin danda'amu. Miidiyaaleen akka jirraaf kan biraas dargaggoota Oromootiif hayyoota Oromootiin dabalama kaayyoo uummataa qofa giddu galeessa tokkummaa uummataa jaalala labsuudhaan misoomaa fi dinagdee siyaasa biyyaa karaa walitti hidhuuf ijaaruuf ceesisuu danda'u qofarra dhaabbatee hundaan hiikni inni qabu guddaadha jechaadha. Kanaaf miidiyaan heddummaatee jira maal godha kan jedhu yaadonni akkasiis jiraachuu danda'a. Oromoof garuu baay'ee miti jechuudha. Dinagdee nu qabnuun guddina nu qabnuun beekumsa waraabamee hin dhumne nuti qabnuun baay'ee nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf miidiyaa kana sirriitti cimsuun nu barbaachisa. Dargaggoonni miidiyaa kana hundeessanis gufuun tokko tokko jiraachuu danda'a. Dhaabbata tokko miti hojii xixiqqoo gaafa hojjan gufuuleen tokko tokko hojicha san hubachuu dhabuurraa deeggarsa dhabuurraa itti gargaaramuu dhabuurraa duubatti haalli itti deebi'uun jira jechuudha. Kanaaf hojii hojjannu keessatti qormaanni hin jirre ce'uun hin danda'amu. Qormaatti si mudatu hundumaayyuu sirriitti ceetanii dandamattanii kanaa olitti akka hojjechuu dandeettan isiniif dhaamuu barbaada. Akka biiroo aadaa fi turizimii mootummaa naannoo Oromiyaatti miidiyaa kana cimsuuf sirna aadaa uummanni Oromoo qabu qabeenya turizimii naannoon keenya qabu addunyaatti beeksisuuf gurmeessuuf ijaaruuf hojii kanarrattis xiyyeeffattanii akka hojjettan hojii kana immoo isin hojjisiisuuf karra isin banuuf isin cinaa dhaabbachuuf biiroon aadaa fi turizimii yeroo hundaa manni keenya isiniif banaadha. Dhuftanii aadaa Oromoon qabu aadaaf seenaa uummanni Oromoo qabu sirriitti akka bareessitan akka balballoomsitan addunyaa akka dhaqqabsiistan hawaasa keenya bira akka geessitan muuxannoo jiru akka babal'istan isiniin jechuu barbaada. Turizimii irratti hojii guddaadha kan qabnu qabeenya waraabamee dhoofne toora xiyyeeffannaa kan hin arganne damee ammaan tana jijjiirama keessatti xiyyeeffannaa guddaa dameewwan dinagdee 5 jedhamee akka mootummaatti adda bahee keessatti tokko damee turizimiiti. Kanaaf hojiilee toora xiyyeeffannaa keenya taasifannee hojjetaa jirru kanas jirraan sirriitti akka hojii keessaniitti qabattanii jabaattanii mootummaa wajjin akka hojjettan isiniif dhaamuu barbaada. Hojii isin hojjettan yeroo hundaayyuu ogummaadhaanis humna danda'amuun qabeenya jiruun isin cinaa dhaabbannee kan isin jajjabeessinu ta'uu isiniif ibsuu barbaada. Baga itti geettan, baga milkooftan,
baga gammadan isiniin jechuu barbaada. Dhaloota haaraa jirraan rabbirraan hoogganaan miidiyaa kana humna guddaa kan qabuu fi kan mul'ata guddaa qabu ta'uusaa nan beeka. Yeroo adda addaa waliin hojjedhee beekachaadha. Kanaafiyyuu ergaan nuyi qabnu hawaasummaa keessatti, dinagdee keessatti, siyaasa keessatti, teekinooloojii keessatti, qunnamtii biyya alaa keessatti illee miidiyaan kun gahee guddaa taphata jedhee yaada. Maaliif addunyaa irratti tamsa'uu danda'a waan ta'eef jecha. Kanaafiyyuu xiyyeeffannoon miidiyaa kana, maxxansa kana siyaasa irratti otoo hin ta'in dinagdee irratti jedhee yaada. Iddootti kufne, iddootti cabne, biyyi kunis iddootti cabe dinagdeedha waan ta'eef. Nuyis warraaqsa dinagdee, guca warraaqsa dinagdee kan jedhu qabna. Dinagdee irratti xiyyeeffatee hojii guddaa kan hojjetu. Biizinasii irratti otoo hin ta'in dinagdee irratti hawaasummaa qaba. Nama tokkoomsuu sanyiidhaan otoo waliin qoodiin tokkoomsuu keessatti gahee mataa isaa taphata jedhee waan yaaduuf hojii guddaa irraa eegna. Nuyis akka Afrikaa Holding Groupiitti anis akka dhuunfaa kootti deeggarsa barbaachisu hundaa nan godha yaada. Galatooma. 1958 namni jalqaba gartee afaan Oromoo sagalee ta'ee magaalaa Kaayirootti Misira gartee jalqaba lafa kaayee abbaa kiyyaati. Namni jalqaba Somaalitti raadiyoo Moqdishoorraa ka jalqabe abbaa kiyyaati. Namni qubee tan lafa kaayee abbaa kiyyaati. Diktor Mahammad Abdullahi. Kanaaf guyyaa kana asitti argamuu kiyya hedduun gammade. Gartee akkuma abbaa kiyya bakka tana jiraachuun gartee yaadeetiin yoo bakka tana jiraate maal jechuu danda'a jechuun yaadeef. Ta'e waan kana barreessuu miti jiraachisuudha. Har'a barreessinee boru lafa keenyaa miti. Sirriitti gartee barreessinee amma wanni jalqaba beekuu barbaannu qubee tana itti barreeffamtamna sirreessuu qabna. Akka waajjira aadaa turizimii Oromiyaatti akka waajjira gartee amma taabbeellaa tokko yoo laaltee barreeffama yoo laalte sirrii miti. Kanaaf qubee tana sirreessinee jechoota waan barreeffamu sirreessinee gabbaasuudha. Hamileen nama cabsuun barbaannu. Hamileen nama cabsuun barbaannu. Amma miidiyaa tokko jaartee boruu kararraa maquun kan hin taatu. Waa sadiitu barbaachisa. Sadiitu barbaachisa. Amma mataa keeyyatti yoo sadii narraa argame waa kana jiraachisuu ni danda'a. Tokkoffaa qabsoodha. Qabsoo qabaachuudha. Fedhiidha. Amantiidha. Wanni kana ittiin amanaa. Bakkaan gahaa jettee itti amantee bakka ni geessa. Amma ittiin amanne fedhii ni qabda gartee maal faayidaan? Qubee tana sirriitti akka barreessan dubbii barreessuu miti sirriitti barreessuudha. Sirriitti yoo barreessan namni si dhagayaa namni sirraa fudhata. Laakiin ammoo yoon an barreesse namni yoo karoo dadhabe maal faayidaan? Kanaatu jira gartee sirriitti baruudhaa sirriitti namarraa namoota ogummaa qaban irraa baratanii gartee qabsootti godhanii gartee fedhiidhaa waan kana keenya jedhaniiti itti amananii uummanni dhaloota ammaa miti kadhufuu fi itti aanu kana dabarsuudha. Seenaa baruu Oromoo keessatti boqonnaa isa haaraa jedhee ilaala. Maaliif jennaan akkaataan itti dhaloonni odeeffannoo wal harkaa fudhatuu fi dhaloonni itti beekumsa wal dhaalchisu kuni bara kana keessa baay'ee sadarkaa hamaa irra jira. Maal jennaan sadarkaa itti teekinooloojii faana ba'uudhaan namni baay'een meeshaalee elektirooniksii qofa harkatti baatee odeeffannoo daqiiqadhaatti baduu danda'u yookaan immoo akka caarraa ta'ee abbaan qabeenyaa yookaan immoo abbeenan elektirooniksii tokko badee jennaan odeeffannoon irra galgala miidiyaa irratti gadhiisne waggaa 20 irraa argachuu dhiisuu dandeenya. Garuu barreeffamaan beekumsa wal dhaalchisuu barreeffamaan wal barsiisuun keessayyuu wantoonni akka matseetii jennu kuni waggaa 1000 turuu danda'a. Akkuma seenaa Oromootti yoo fudhanne Oromoon barootaaf seenansaa dabee kan barraa'e Oromoon barootaaf waa'een isaa kitaaba gurbaatti yookaan immoo galtee seenaa gubbaatti hadheeffamee akka inni of jibbutti kan barreeffamee fi ogummaa barreeffamaati waa wal dhaalchisuu waan dhabeef sun immoo maal ture kaleessa afaan barreeffamaan qabu. Oromoon maaliin caalame kaleessa afoola qaba.
afoola qaba oral tradition jennu kana. Oral traditionii kana waan ittiin dhaloota dhaalchifatu ogummaan barreeffamaan turre. Bardhiyoo as erga afaan laatinii irraa qubee bocannee Oromoon barreeffamaan ergaa walii dabarsuu qabee kitaabileen Oromoo barreeffamaan qophaa'uu qabee sana keessatti dhaloonni qubee uumame. Dhaloonni qubee erga uumame dhiibbaa inni uume eenyummaa Oromoo kabachiisuu irratti maqaa Oromoo ol kaasuu irratti walumaanuu beeknaa jechuudha dhaloota qubee keessa jirra waan ta'eef. Kanaaf ammas maxxansi jirraa kuni ammatti dargaggoonni keenya baay'een inni sooshaal miidiyaa irratti meeshaalee elektirooniksii kana qofaan hidhamee jiru kun isayyuu meeshaalee elektirooniksiin iddoo hunda hin jiru. Kanaaf bakka dargaggoonni keenya jiru hundatti yoo deemee jedhee si'a wal fakkaataatti odeeffannoo wal fakkaataa dhaloota keenya biraan gahuu dandeenya. Seenessi wal fakkaataa yeroo tokkotti dubbifamuu danda'a jechuudha. Kanaaf inni kun immoo tokkummaa biyya keenyaa tiksuu irratti akka biyyaatti akka Oromootti illee eenyummaa wal fakkaataa dhaalchisuudhaaf gahee guddaa qaba jechuudha. Kana itti fufsiisuu keessatti ammaan kanatti mootummaan illee xiyyeeffannoo itti kennee waan irratti hojjechuudhaa qabuu fi namoota akkanatti kaka'umsa godhatan kana gargaaruu kan qabu akkaataa ammarra jirru kana yoo deemne dhaloonni garantaaniitti harkaa deemaa jira. Maal jennaan amma barnoonni yoo agartanii barnoonni kufee jedhama biyya kanatti barattoonni qabxii galmeessaan jiran jedhama. Barnoota miti kan kufe aadaa dubbisuutu kufe. Maanguddoota baay'ee qabna. Waggaa 50 booda jara kana hin qabnu. Yoo jara kanarraa beekumsa kana corree beekumsa sabaati yookaan immoo beekumsa hawaasa keenyatti jennee barruuleedhaan hin keenye waggaa 100 booda waggaa 50 booda bakka fuunu hin qabnu. Kanaaf mootummaan illee dafee dhaqqabuu qabaa jechuudha dhaloota kana. Yoo kana hin taane dhaloota girrisaan jedhan suni kan namni yeroo baay'eetti wal rabsu sun dhugaa ta'ee mul'ata jechuudha. Girrisaa jechuun waan wabii qabu taa'ee harka namaa eeggata. Harka namaa eeggachuun nyaataaf dhugaatii qofa miti odeeffannoodhaaf harka namaa eeggachuun akkasuma nama taasisa. Innis akka barsiisotaatti waan nuti haasofnu barattoonni harka keenyatti kufaatii jiru qaamonni akka kanattiin kaka'umsa mataa isaaniitiin aadaan dubbisuu dhalootaa akka gabbatu barbaadan. Kuni duula kanatti makamanii gaafa nu dhufan gammachuudhaan simannaa mootummaanis itti haa makatu miidiyaaleen illee akkuma amma argaa jirru kanatti itti haa makatanii jiran. Hojii keessatti yaa'u wantoonni garaagaraa ni uumamu. Har'as immoo almost haga danda'ame namni argamee jira waan ta'eef dhugaa dubbachuudhaaf hedduun itti gammade. Namni dhufe gahaadha. Kanumti dhufe kun yooni kan fudhatee deemu taate maaliif iddoon hedduu cabatti qabnu iddoo maxxansaa kana yookaan immoo piriintingii miidiyaa kana dhaloonni waa dubbisuu dhiisee jira. Amma immoo dubbisuudhaaf garsitti deebi'uun hayyoonni garaagaraa yuunivarsiitii garaagaraa akkasumas immoo warri kuush hortee koorsii warra ta'an immoo namni muraasa argamanii jiranii kun akka jalqabbiittiif nuutiif waan guddaadha waan ta'eef dhugaa dubbachuudhaaf hedduun itti gammade. Nuti dargaggeessa yookaan immoo dhaloota waan jenereeshinii kana keessa jirru waan ta'eef eessatti rakkoon nu qunnama akkamitti immoo dandamannee fuulduratti baanaa dhugaa dubbachuudhaaf anaaf rabbirraan illee carraa ta'e warra qoramee as gahe umriidhaan dargaggummaa keessas jiraannu chaalenjii hedduu keessa dabarree as geenne ammallee chaalenjiin kamuu yoo kan nu qunnamu taate bira dabarree akka dabarru waan beeknuuf dududduuba immoo dhaloota akka kennaa baay'eetu jira. Dargaggeessa waan kana kan utubaa jiru dargaggeettiidha waan kana kan utubaa jira. Kanaaf wanni dargaggeessaaf dargaggeettiin utubamu immoo fuulleetiin deemuu danda'a. Gama biraatiin immoo akkuma argitan hooggansi garaagaraa asirratti argamee jira. Waadaa qofa osoo hin taane waan hedduudha isaanii kan nu deeggaranii nu faana dhaabbachaa jira waan ta'eef kanaaf inceenaa waliin taaneetiin fuulduratti hin baana chaalenjiin jiraachuu danda'a. Kan ammoo mo'anneetiin gara fuulduraatti deemnaa waan jedhu qabu.